نجرتني طالع نجرتني هاي يفهم أنا ما distract نقول جرا سجل في سبتي طالع قلتوما أكاسي سنأشتين داوا وانين بيكون جرويتشو سنأشتي مالي dhaggeeffadha waan inni isiniin jira amma waan teherratti yoo deebine waan amma teherratti yoo deebine namni tokko ittillee himaan jira ittillee namni tokko ani yoonin magaalaa tana keessatti dirame yaazo yoona dhaggeeffatte siinillee je'eetiin jira yoo namni magaalaa kana keessatti dirame anna dirani seeratu jira seerattiin dhiheeysa yoonin seerattiin dhiheeysine numan usa manguddootu jira manguddoon idduu seentee ilaaluu ni dandeessi jaran erga dubbate ani namni tokko na ajjeesuuf kaate na dirte yoo naan je'e an mataan kiyya dhaqeetiin naaf adda baasaa jaa maaliifi yakkaan maqaa namaa yaamuun fiifuu seeraa ala maqaa ajjechaatiin Salihaan nadiruuf deemti nadirtee ajjechaa yaala akkasitti narratti goote namni yoo naan je'e asirraa hogguu isin haasoytan manarraa akkamittiin gabbaa dhiiroo ifiifuu bar ammagaa garagaraan namuu dhufeeti kunoonni jirraa evidensii san fidaadha ja'anii ijoolleen dubbataa jirtanimi where is the evidence haqa dubbanna ilmaan oromoo hundinuuf walqixa yaazoo fi ijoolleen biraa hundi anaaf walqixa garuu yoo teenyee akkanatti ilaallee meedikaala rikordii gaafatu jiran ni jiraami afaan arabaatiinis haa ta'u afaan arabaa namni dubbisu guutuu bar diagnosis akkamii irra godhanii dawaa akkam kannanii fi summii akkamtu diree eenyufaa diree nama sadiin na diree abaluun na diree abaluu sadeen san eenyuu fi eenyu maqaan maaliif hin dhihaanne wanni jiru akkas yoo kana hin goone do not say anything akkasi jechuu ilma namaa oromoo keessatti namni biyya teenya keessatti namni oromoo tokko biyyuma oromiyaa keessatti ilmi oromoo tokko kaka'ee lilmeen nama ajjeesuu fi gara jabeenya akkasii ni qaba jennee yaannu hin agarrean akkasin nama qabanii gocha maaffiyaasan ilmi namaa lilmee summitti naqatee akkasin nama diraasan hin agarre maaliif gara tokkoon these are individuals wanti OMN wali qabees hin jiru ijoolleen tun ijoollee dhuunfaati OMN immoo biyya hunda keessaa garee mataasaa qaba gareen tun maali koree yeroo biyya takka dhaqu sagantaan qophooytu ummata hirmaachisee mana kireeysee kana wanni isaan kaayoo OMN fi wanni OMN qopheessuuf maarree warri beeku warra sanirra hojjetu jira maaliif nama kana fuutee achirra keessa waan jo'ani kanallee jechuu yoo himatte ijoollee bakka akkanaa hojjettu specify godhuuf yoo jettellee wayyaa garuu OMN jechuun san badii ta'uu anilleeni fudhadhe like akkasittiin fudhadhe yoo dogoggora immoo fudhatanii dhiifamaan akkas jechuu khiyyaa miti jechuutu wayyamu again warra faradduu kana reediyoo bakka garagaratti kaayee reediyoo mana keessa taa'anii sagalee namaa waraabanii asirra kaayan irratti ammaas lammada akkas jechuutu gaariidha duba eenyutu dubbii tana oowwisaa jira argitanii kanaafuu wanti tun bakki irraa deemtu bakka biraati dhaaba fedhe bakka fedhe namni deeggaruu mirga qaba garuu ummanni shanee isinitti himnaa arraantan duraanis eegallee turre shirri keessan shira dhaabbatuu miti
shira cituu miti oromoon isinirraa murattee jirti warra haga isin jala cacahu malee ummata oromoo fixuun ficcisiisuun diina keessatti wayyaanee keessatti nama jaartanii jechuu sun hundi isin hanqateeti biyya alaa keessattis nama wal ficcisiisutti jirtan jechuudha. Dhaabni garagaraa kan dhaabbate arraan tana hundinuu adda bilisummaa oromooti. Dhaabni kun addi bilisummaa oromoodha isinii miti abaa'oon isinii miti abaa'oon bu'uura tan nuti hundi itti yaamamnuudha. Addi bilisummaa oromoo ummata oromoo kan qabsoota nagadhaabee biraa dhumeedha. Wallistoonni oromoo usmaayyoorraa jalqabii mana hidhaa keessatti diinaan cafaqamanii dhukkuba fuudhanii du'an sun hundinuu waan sirbee qofaafi miti waan adda bilisummaa oromoo ta'eef waan kaayyoo adda bilisummaa oromoo qabuuf saniif ilmi namaa hundinuu oromoon adda bilisummaa oromoo abaa'oo jalqabaa kaayyoo ummata oromoo osoo hin gaaga'in bilisummaa haqaatiif baafna jettee lafa gadhaabde sani waboon nuti abaa'oon nuti isinii miti. Isin maqaa wabootii fi maqaa abaa'oo uffata huccuu abaa'oo uffataniiti keessan Tigreedha. Biyya keessa waanin amma haga ammaa dubbadhe kanalleen keessan deemu je'eetiin dubbadhe wanni hundi ni baati yeroo eeggattee gaafa gabbaatu immoo afaanin osoo hin ta'in waan qabnu ammallee waan usnee taa'u jira dhugaan isinitti hima. Isinuma keessa sabboontoota meeqaa jira isinuma warra nama fixu kana keessa meeqaa jira wanni tun bakka itti deemtu laalla jaanii warri ajaan teessan irra tagabbahaa jirtu tun waan namni uumee miti sabboontoonni isin keessa istiil jiran ummata onuun dhagahaniitii falmadhaa jaanii warra haqa keessa acha keessa jiru gabbaasaa jiruudha akkasitti fudhadha. Waboon mataansi hagi jirtu sunu baraaramuu qabdi. Ukkaamsitanii beelaan fixxaniiti. Yoo gabbahan olin deebi'an haga isaan joolleen teenya bakka itti deemterraa deebi'utti hin jirtu hin deemnu ja'an takka gahanii taa'aa jiran hunda wanni hundi gurra namaa keessa jirti. Isaan mataan isaanii baraaramuudha qaban. Ilmaan oromoo achi guurtanii wardiyaa keessan gootanii wardiyaa Isaayyaas gootanii ooyiruu namaa qochisiistan sun hundi baraaramuudha qabdi oromoo dhaggeeffadhaa. Akka itti dubbatan dhabanii muddamanii taa'u jiran waboon sani abaa'oon ummata oromooti addi bilisummaa oromoo nuti maqaa kana silaa ummanni kaawwaa'ootis ODFs dhaabni oromoo ka jiru hundi qaaccaanis nama dhaaba meeqaa jira jaan dhaaba 9 yeroo bahan addaan fottoqan kun hundi isin keessaa gabbahee bar ummanni kun hundi bar warreen oromoof dhaabbanna je'ee bakka hedduun isaanii bakka garagaraa turaniimi. Warri isin keessaa fottoqe kun bar ijibaateeti dadhabee shira keessanirraa bahee dhaabni bakka 9tti addaan jaarame. You are the cause. Saniifuu isaan gaafa bahan hundi isaanii alaabaa adda bilisummaa oromoo tana qabatanii kaayoo isaaniitiin kobatti falmuutu irra ture. Fuula kannanii matarratti nu baasan duuba alaabaan teenya maqaan keenya jaan maqaa fi alaaballee fudhattanii kaayoo teessan sirreeffachaa karaa biraatiin mormuun rakkoo takkan qabu jechuudha diina oromootiin. Isintu fide jechuudha akka waan alaabaan tasaanii godhanii ittiin taphachaa jiran jechuudha. Isinii galee wanti kaayyummaan teessan na dhageessanii dhagaamaa jira neetworkiin kiyya sirriidha. Connection is weak nanja. Kanaaf wanti godhaa jirtan kun dhaabbachuudha qaba. Ummanni oromoo immoo wanni isin dhaamu osoo kutaan waliin qoonne warri kutaan asirra nama qoodaa maqaa garagaratti nama baasaa jiru isaanii beekadha. Osoo kutaan waliin qoonne maqaa oromummaatiin qofa diina keessan dura dhaabbadha. Maali arsiin akkasi harargeen akkasi shawaan akkasi hin feesisu hundi isaanii qixxee dhumaa jiran ilmaan oromoodha. Isin ittiin dhagahamu isin biyya keessatti eenyutu dhumaa jira kutaa takkaa dhumaa jira ilmaan oromoo biyya keessa jiran qixxee dhumaa jiran haga ammaa diinni hulaa itti cufatee fixaa jira ijoollee oromoodha. Kanaaf warri shiraa asirratti bahee garee uummachuudhaaf
Arsiin akkas jette, Harargeen akkas jette, Marreen akkas jette. Hin dhaggeeffatinaa walitti hin duulinaa. Dubbiin tun isinii galuu jiru qabdii dhaabbachuudha qabaa jechuudha. Diinni guddaan Oromoo uummata shaneeti. Warra arrallee jechuu namni yaasoo duubarraa akkanatti dhiibee kaayoo OMN diiguudhaaf ji'a 3 dura karoora kana gama hoggansaatiinis jiddugala Maarree miseensa akkanaa jaanii xalayaan isaan iimeelii walii ergaa turan isin hin agarre isin. Yaalii macarrashaati ammatun. Kora Atlaantaa durallee waan diina takka godhan. Atlaantaan dhufan diigu haga bar dhaabni biraa hundi achi ture bar tuffii jara kanaa meelaala. At least dhufanii nama fedhan lamallee achi kaayyatanii dhaggeeffatanii deemuun maal rakkina maaliif fida? Maal fida rakkina? Yoo lakkii waan isaan itti jiran dhagahuu hin barbaannu hin feenu jaan basaasa meeqa erganii dookimantii achi jirtu hunda fuudhanii samirraan akkatti fiigan. Yoon dhufne sanis dhiisuu qaban. Dhufanii diina tahuu isaanii taa'anii miseensota isaaniitiin ni mulqamtan yoo dheeyxan. Adabbii akkanaa isinirra gaggeeffama jaan nama meeqa akka isaa yaa'e. Warra tokkummaa Oromoo hin jaalanne silaa jaalatanii bakka dhimmi Oromoo jiru hundatti argamaniiti qoodarraa fudhatanii dandeyan gorsanii irratti mari'atanii karaa tokkotti waa fiduu namni yaalamoo nama adda facaasuudha isiniin agartanii jaan warra kana namoota akka isaanii bakka hundaa jechuun bakka hundaa ka dukkaana gurgurus ka harree oofus ka wallisuus hunda keessaa nama jaarratanii dibbee isaanii dhoon hundi guyyaa eeggattee baate nama takka illee hin sodaannu. Nama takka hin sodaannu nama wal beeka alhamdulillah bagan biyyatti daddeebi'e hudduu isaaniitiin beeka hunda isaanii jechuudha. Ani sirbee qofaaf sabboontuun ta'u sirbi sabboonaa naman godhu sabboontuu naman godhu hojiidha malee sirbaan mana jiisuu ni danda'ama bare. Walaloo sabboonaan tokko beekaan tokko barreessee sitti kenneen dibbee dha'uu dandeessa bara. Goota taata jechuu sanii miti dubbiin warri akkasii hedduu jira warri garuu biyyuma keessa taa'ee waan hedduu hojjetu jira warri Girmaa Xurunaa jaarrate sirbitoota keessaayis jechuu maallaqa kafalee fi istiidiyootti galchee warri inni jaaree maallaqa saniif jechallee artistiin durafe dur ka maallaqni isan binne haqa walitti himna diinee durafe warri maallaqaan jechuu sirba ummata Oromootiin gowwoomsa joollee khannaa ture meeqaatu jira haqa walitti himna dibbee dha'uun tuni hafuudha qabdi. Ani qulqullina kiyyaniif beeka sirba sirbuu qofaanii miti an kanin sabboontummaa fi Oromummaa kiyya mul'isu fedhu haa dhagahamu fedhu haa dhiisu seenaa joollee guyyaa boru dhalattee dhaloota dhufu bar zamana akkanaa nama abalu ja'aniin akkuma nuti amma teenye Mustafaa Harawwee farratti irraa haasawaa jirru kan akkamitti eegoonni kun osoo lubbuun keessaan bahin warra awwaalame faadha artistiin akka eebbisaa addunyaa lafarra harkiftee Tigreen reefkasaa namni nama du'e lafarra di harkisaa warreen akkasiisan faa arra garuu ijoolleen arra dhalattu ni beeyti isaanirraa akkasitti isaanirraa waa hedduu barattee waa godhaa jirti warra ganaa dhalatu an abdii takkallee an Oromoo amma jirtu irraan qabu'an wanniniin hojjedhu hunda faaruu fi miti waan takka waaniin an godhe silaa namni biraa godhe irrafu halkanii guyyaa sa'aa 24 as gubbaa iyyaa oola an ittiin qaanfadha hogguunni galatoome akkas goote naan jee waa takkan goone maa akkas naan jaan jee because I didn't do anything argitanii ganaan hojjadhaan yoo rabbi umrii naa kanne hangan danda'u nin hojjadha jee nama abdatu malee nama waa godhe jeef dhaadu miti ka osoo humaan godhin sirbuma waraabeetuma gadhiiseetuma namuma afaanuma banaa oolu khaanis dhufee anaa hoggana jaa khaanis dhufee anaa hoggana jaa amma maan jenne warri hogganu san gaafa ijoolleen lafaa kaatee du'utti kaate kara kanaa fiigaa dhufanii anaa kaasee jaa amma maan kaasne ganga khaan eegan asuma ori'an yoo haastanoo yoo hoggantanoo hogganaa usaa callisaa
hay Tigreen bar basaasan barbaaddu yeroo ammaan tana basaasa gahaa nama informationii kan nuuf gahaa qabdi eenyu Oromoodha asirra taa'ee abaluu achi jira akkana hojjannee gaafa bu'uurusan akkas goonee bakka kana jaarree achi jaarree jee asirra kaa'e maaliif nama qaxarti Tigreen maallaqa seef godhu jirti hay ammumaan tanaahu ani hoogganaa qeerrooti namni yoo jee hooggantee mee hooggani garuu achitti jaarree maarree asit jaarree akkas goonee gaafa jaarroo akkas goonee jechuun pilaana booda dhufullee akkaataa Oromoon itti wal jaartu akkaataa qeerroon itti wal jaartu kannitee fi bar amma jala deemee takka takkaan guuraa jechuu galatooma joollee ficcisiisuuf akkana jettanii ergama biraa qabdan malee isini maal jechuudha kuni namni akkamitti nama amma dhihoo tana asii deemee biyya keessa taa'u jiru abaluu fi abaluu biyya dhaqee achitti ergan akkamicha dhaqa ajjeesaa jechuumi nobody is fool namuu ni beeka amma waan kana maal jechuu argitanii kanaafuu isin wayyaaneedha ergamtu wayyaaneeti maar wayyaaneen isini ummata Oromoo ficcisiisuu dhaabuu qabdan olola asii haguma torbaan kana guutuu waan barreeffamu jala deemtanii eenyu jaarsi kun odaa xasee baanan if kabaji yaa akhi if kabaji se kabajneeti abbaa keenyaati koomentii nama bakka adda bilisummaa Oromoo bakka bu'e ja'amee biyya alaa keessatti bar hooggana barati akkas kaayan namni waa hoogganu maqaa guddaa qabu kun koomentii namaa hunda jala deemee waa kataba shame on you ummanni adda bilisummaa Oromootis khajirtan kuni gartanii shaneen if keessa gaddeebi'aati laala at least shira yoo yaaddanillee shira keessan kana achitti qabaanurra maaliif shirri keessan lakkuma gabboon waa hedduu qabatee bahaa ijoolleen namaa ficcisiisa jechuudha dhooysadha warri isin keessa jiru hedduu jira isin beeynee fi isin beeytanu hedduu isin keessa jira trust me go back and look bakkuma takka qofarratti why you call me I'm here live haasa'an jiraanii agartaa natti dawwaliin maqaa mention godha maqaa kee yookaan asirratti I don't know why you do this don't distract me saniifuu maqaa keessan hin dhawu hedduudha isin adabadhaa jechuu adabadhaa nurraa adabadhaa ilmaan Oromoo waliin hin ficcisiisina ijoollee baqarra jirtu amata meeqa guutuu Egypt keessa balaa akkanaati fi sharri akkanaa dhageenyeen beeynu dhaaba community'n hundi yoo maqaa keessaniin hin taate ummata tajaajiluu hin dandeessu asirraa illee bikka hundatti community'n tun hundi ko dhaaba jala jirti jara keenya maqaa shanee jala jirti hoogganni kasaaniiti yoo isaaniin hin taane community mootummaatu fandi godha you know that amata mootummaarraa biyya kana keessatti hawaasni hedduun waan jiruuf jechuu adiin tunuu aynata kumaa jira ispaanishii jira jinni maal tana jira community kana adda qabu waan hin dandeenyeef dhimman an barbaadu fedhu rezamee taa fedhu nama haaree dhufee kana hunda tajaajilamuuf sa'ati biyya kamii akkana hayyee community akka nuu dhaabanii dhaqee argamuu jira dhimma khiyyaa khamaalii waan akka amma tahee kana faa hunda warra adda qabu sambooda mootummatti dhaqa mootummaan nama kana hunda keessa seenee hojjetu wayii danda'a dhimma hawaasaati baajatii jira san hunda qabatanii nyaatanii amma if arkanii jiran namuu isin jalaa huteeti maallaqa ji'aji'atti miseensi keessan kafalu hafarsitanii nama amma guyyaa 15 deebistan jaan jechuu akka nama du'aa deemutti khanaafu adabachuu yoo baattan amma is nothing wanniin anjoo kun is nothing adabachuu yoo baattan ummata keessan amma asirratti guurtanii gaafa isaan takkaa lama joo eegalan arkuuf teessan gaa quba qabdan nama meeqaatu nutti dhufaa jira isin keessaa manguddoo teessan jechuu warri isin ergattan Oromoodha jenneeti tole marhabbaa jennee usnee teenyeemi yoo amma booda nu xuuxan garuu ni agartan jechuu ilmaan Oromoo waliin xina kutaan hundinuu dhaggeeffadha gootummaa if dandeesse qabdi kutaan Oromoodha hundi gootummaa if dandeesse qabdi jechuu argitanii
Khanaafu Oromoon hundi goota. Oromoon sodaa takkan qabdu diinee si dura dhaabbattee harka qullaa dhumti. Khaan wal xiqqeessitanii khaan waliin kaasina. Cal ja'aatii diina keessan irratti xiyyeeffadhaa jechuu. Kana wanni jennu ummanni kun qabsoo Oromoo laamsheessee amata 26 guutuu wanni isaan godhan takkan jirtu wanni haga irraa himachaa jiran qabsoo addi bilisummaa duraan godheeni amman gammaa lubbuun keessa jirtii mi akkasii misa barta gaafasii malee wanni hojjetame amma maaltu jira 26 years tell me one thing amma 26 dura garuu maaltu ta'e lolaniiti du'aniiti dhufanii Oromoo haasanii kaan gaara galchanii sabboontummaan dillisan uumamte Oromoo lafa waa meeqa godhanii biyyallee qabatanii dhiirummaa agarsiisanii du'anii jechuudha. 26 amata kana keessa waan takka naa hima asirratti warri akkana jettanii fi akkana jettan hundi waan takka naa hime ama 26 kana keessatti wanti shaneen goote maaltu jira nama waliin fixuu malee mention one thing me waan takka hima hinjiru zoonii kibbaa qofa dhawuudha zoonii kibbaa zoonuma kibbaa tana ani tamataana wareersite mee jijjiira zoonii kaabaatti jijjiira gutak ta kaabaatti jijjiira ta bahaatti hinjiru kibbaa malee jijjiira mee maaliif Oromiyaa keessa bosana hedduu jira jijjiira so we tired of you khanaafu nurra adabadha yaazoo kababa waaniniin siidhaamu nama sidire ati usirritti beeytu gaddeebii qoradhu nama sidire ifi dhawanii lafa si buusaniiti hogguu ati ribni si fudhatee lafa haatee isaan jira jennaan OMN si dhee siin jaan khana gabaabaan maaliif yoo si diranii jiraate yoo sin dirinii akkana si godhan taate maqaan kankee hojiin tantee waan kee hundi biyyatti laaqamtee if salphiftee bakka irraa dhuftellee salphiftaa jechuu maaliif namuu faamilee waan qabuuf stop it duraanillee si himnee jirra dhaabi kana qofa osoo hin taane ijoolleen jiddugalaa hundinuu arrasiin qaanfachaa jirti dhugaan sii mahuun ona haadha gaanii we talked already dadhabaniiti calsirraa jaan dhaabbadhu if ije sittiin fayyadamin hafi jalaa wanti sii godhan hin jirtu yoo ergamni biraatti fi kun jiraattes boru ganama itti gaafatamtaa jechuun namuu nuti amma anaafati walitti dhiyaannaa saahibaa akkasii dhugaa yoo dhuftee garuu wanta Oromoo irratti jookiin hin jiru abbaa fedhe abbaan kiyya saa dhufu namni na jiraachisu hin jiru namni na keessaa kutu hin jiru abbaa fedhe dura dhaabbanne jechuu joollee san nasiiboos nin beeka Toofiq Faas hunda isaanii jechuu wal beena nama gara jabeenyaan ablee nama diruu miti akkanatti illee nama kabaluu miti joollee safuudhaan guddatte warri shaneedha maqaa balleessaa jira jechuu wal beena jechuu nuti adabad kanaafuu yoo barbaadde ol bahi dhiifama gaafadhu is not too late warri immoo akkas godhe amma dura akkana godhe ragaan baatee qoratamee akkana jennaan namni akkas godhe hundinuu ni saaxilamaanii ajaawaa jechuu garuu saniin osoo hin taane puruufii garagaraatiin akkuma gartee isinis gaafattanitti san dhiheessaa gabbaasaa namni Oromoo miidhe siyaasa Oromoo diige dhaaba Oromoo ka biyya keessa jirus facaase kun hundi itti gaafatama qabaa jechuudha. Kanan isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu dhaaba Masri keessatti gaafa kaan ijoollee fi birraa gammadii waliin dirtanii funuuna raayastan as dhuftan Profeesar Isqeeliin dhuftan Atlaantaan dhuftan kanaan dhuftan ammaas yaalii macarrashaa kanaan dhuftan abbaan fedhe ummata Oromoodhaa tistee OMNs ta'e namni diiguu danda'u hin jiru ummata Oromoo dhaabbate malee kajoo haarii miti ka ummata Oromooti maallaqa dhaabne ummanni Oromoodha haga dhugaatti wajjin jirra haga waan badaa takka darkinitti we stand with them jechuu dhaaba Oromoo ka jiru hunda yoo isaan sochii takka godhanii nu garsiisan haga ummata Oromootiif bu'aa qabanitti hunda wajjin jirra jechuu dhaabni fedhe na haa yaammatu perform godhuuf deemaatiin jira gaafa fidoo kabajju Minnesota dhaqeetiin jira bakka kaawaa oonin dhaqa bakka hundanin dhaqa dhaaba Oromoo biraan we need change bakka kanammoo lafa haya alaabaataas lafa hayaati deemaa ganda wal dagabreetti gala that's what it is nurraa deema
gabaabatti warri dibbee dhoytan fakkeessitan saabjektii afur hoggu takka jaarraan goota hoggu takka maarree warri jaarraa akkana nama ajjeese jaarraan goota warri jaarraa nama ajjeese hoggu takka asiin dhufee abaawoon nuti woboon maarre qabsoon maarre waan 7-8 walitti qabdee haasoytu yeroo mara we know you're confused fakkeessin warri asirraa haasoytan dhugaa waliif baanaa jechuudha waliif baane inumaa numa laallaawu harafeetiin habba qeexu numa baana sodaan qabnu kabajaa fi safuu malee qunxuuxamnee guddanne nama sin arrabsinu gandaan nama arrabsinu ummanni oromoo kutaa kudhata kan tokko rakkoon warra siyaasaan deemu wal qabatee wal jaaree caasaa mataa isaa jaarrate deemu kana rakkoon keenya nuti ummata miti warri baalageen arraba takkaan dhagayin fagaarri akkas ta'e fagaarri kun maali jenne wanta jenna bakka isin hin nyaanne noqqatina sinii galee gaafa kaan biyyatti gaafan biyya dhaqe waan takka jeetiin cufa qama ujjirra halkan karaa mi'eessoo sanitti osoo qamaa jirruuti mirqaanee tokko beektaa amma mirqaana haasawaan beektee isaan mirqaananii dogoggora dalagu godhan mirqaana shiraa hashiraati osoo teenyuuti jimaa quufee miilli kun nyanyaateeti gurbama fira kiyyaati miila kana na hooqu keeboo miila kiyya hooqaa bara na hooqa hay gurbaan maalte jeetumaan qa'oo na hooqoo soma hooquu ilaa olitti nyaatan saa ol siqee as na hooynaan harka qabe boo maal taate jennaan barqaaman na doodeef hin dhagoo hooqaatiin jiraa jee inni miila isaa see miila kiyya hooqu jira argitanii rakkoo teenya rakkoo isaanii dhiisanii hashiraan hadoodaniiti nama fitti kaasan nama kiyyaan qasa nama kiyyaan sossoosa jeeti nama biraa fitti kaasu jiran nu hooqaa jiran jechuu ifooyina jaani jaran yoo adabachuu baattan takka takkaan inumaa amma tolte qulqullaa'aa jirti shirri kun dhaabbatuu qaba please warri wal arrabsuus dhaaba keessaa walitti himaa warri biyya akka nun dhageenye tokkummaadhaan wal jala deemnee furmaata itti aanutti haa deebinu kanaaf galatoomaan isinin jaa waan jiruus laalleetti itti as deebinaa jechuu waan hafe haasoo inni qeerroo international support group warran qaanfanne kan warra naamusan qabne warra qeerroo naa hoggana jiru namni qeerroo hogganu ajaa akkana haasawa qeerroon bar harka qullaa akkana jettee qawwee dura deemti bar naamusa barsan sodaadha namni qawwee itti dho'amtu sodaatee akkana deema protokoli qabanii siyaasa beekanii ijoolleen xiqqoo namata afuriitillee akkasitti deemanii jechuudha akka keessanii kanatti nu udaananii nurraa dhaabbadhaa jechuudha kijibduu galatoomaa nageetti bula